Akkam nagaa jirtu hundi keessanuu nagaan rabbii isiniif habaayatu isiniin jedha hordoftoota yuutuubii Abdussee jalatti argamtanuu baga nagaan dhuftan isiniin jedha har'a dubbii jabduu tokko keessattuu ergaan kun shamarran biyya Arabaa mana madam keessa yookiin mana xalabaa dalagduu hunda ilaallata warra bakkee bahellee intini jedhu garoo jaraati waan ta'eef kun warra mana xalabaa keessa miskiinota warra maatii jijjiiruudhaaf kaayyoodhaaf biyyaa bahanii dararaan hamaan mana Arabaa keessatti irra gahaa jiruudhaaf dabarfama jechuudha. Waan obboleettiin keenya keessaan dhuftee natti dubbatte kana ani isiniin ga'uun dirqama koo waan ta'eedhaaf isiniin fide jechuudha. Egaa hundi keessanuu warri maatii kan koo hin ta'in subscribe gochuudhaaf maatii kiyya ta'a. Ergaa kana yeroo dhageessan hiriyoota keessan warra miskiinota mana madaamii keessatti waan akkanaatiin dararamaa jiran baay'een jiraachuu danda'u. Waliin dubbadhaa waan kana furmaata akkatti godhamuuf sagalee akka nuti isiniif taanu warri wanta akkanaa isin mudatee dhokfattaniidhaa ta'aa jirtanullee akkasin ifa baatanii otuu dubbiin isinitti hin cimin waan kana falatti barbaaddattanuudhaaf har'a Abdusseen dawaa tokkoffaa isiniif qabatee dhufee jira jechuudha. Obboleettiin keenya kun maal naan jette Abdussee an ergan biyyaa bahee waggaa 3 takka mana xalabaatii bahee hin beeku akkuma nama tokko maatii kan koo hojjedhee jijjiiree ofis jijjiiruudhaaf nama biyyaa bahee garuu hanga yoonaatti watuun jiraadhu waan hin taanetu na mudate. Waggaa 3 kana mana madaamii hojjedhe yookiin mana xalabaatii otuun hin bahinatu ijoolleen bahinaan jettu hin bahu jedhee kana harii otuun hojjedhuudha har'a waan addaa tokko na mudate. Dhageessanii beektu otuu namni si bira hin gahin ulfooftee jechuu yoo dhageessan ni amantu. Maaliin ta'uu danda'e intalli kun namni tokko na bira hin geenye garuu har'a ulfa ji'a 6 moo ji'a 5 ta'uu isii natti himte. Waan ajaa'ibaati. Ulfisii guddate garuu namni bira hin geenye. Maaliin ta'e hin beeytanu ta'uu danda'a. Wanti kun obboleewwan keenya baay'ee irra gahuudhaaf deemas kan gahaa jirus kan dhokfatee waan kanaan rakkataa jiru baay'ee jiraachuu danda'a. Baay'ee tokko garaana nyaatti. Boohaanatti mattee imimmaan si qabachuu dadhabaa. Abdussee miidiyaa kan kee irratti nuu dabarsi akka obboleewwan keenya dhagahan akkamitti namni otuu dhiirri tokko bira hin gahin. Meexii ilmaamaa isheen intalli mana madaamii hojjetti nama bakkee bahuu miti garuu ulfatu garaatti argan. Akkamitti ta'uu danda'e jedhee tan gaafadhe anuyyuu rifadhee obboleettiin keenya kun gaafa akkasitti natti himtu yeroo isiin halkan raftu bishaan isiin dhugdu keessa kiniina of wallaalchisu jira jechuudha. Isiin ol seentee irbaata fi nyaatte yeroo entanii dhiyaatuuf wanta kanatti abbaan manaa madaamiidhaa dhoksee bishaan isiin dhugdutti wanta kana fayyadama. Yeroo baay'ee yeroo isiin odaa isii seentee rafte isiin rafiitii of hin beektu itti fayyadamee hanga yoonaatti ulfi garaatti hafee reef ji'a 5 moo ji'a 6 yeroo xuruuriin itti dhufuu didu rakkinuma waan adda addaatiin otuu jettu dhokfattu baay'ee naare gaafa xuriin ji'a tokkotti itti dhufuu didu akkamitti shakkuu didde. Jennaan an akkamitti otuu namni na bira hin gahin wanti kun ta'a jedhee waan hin yaanneef hin shakkine bakka sababuma adda addaatiif natti dhufuu dide jedhee tan hin eegaa ture. Har'a garuu ulfa ta'uu kan koo mirkaneeffadheetin jira. Wanti kun obboleewwan keenya anarra wanti ga'e kun obboleewwan kan koorra amma an ofii kootii waan hin godhu wallaalee achii badeetanin ijoollee bira jira yookiin biyya galuudhaaf ani ulfa kana fuudhee kan eenyuuti jedheen gala jedheen yaaddoo keessa jira jettee dhufti wanti siin natti hin jiru. Kana dhagahuun waan gurratti ulfaatu. Abbaan manaa madaamii tokko badaa jira kan namaaf hin yaanne simmeetii otuu jaartii qabu mucaa miskiina jara bira dalagdutti waan kana gochuunsaa kiniina of wallaalchisu fayyadamee waan isin nyaattu waan isin dhugdanutti fayyadamanii waan akkanaa isinitti gochuu danda'u ijoolleen mana madaamii hojjettanu abbaan manaa badaan tokko yookiin ijoolleen madaamiidhaa waan akkanaa isinitti gootee otuu wanti kun isinirra hin gahin of eeggadhaa bishaan dhugdanu ofii keessaniif bishaan fayyadamtanu nyaata keessatti waan ofii keessanii dirii jettan malee hin fayyadamina. Batalay shamarran mana madaamii keessa hojjettanu yoo xiqqaate faantii 3-4 uffattanii rafuu qabdu. Yeroo inni faantii tokko isinitti baasu yoo dhagahuu dhabdan yeroo inni faantii lammaffaa isinitti baasu dhagahuu yoo dhabdan faantii sadaffaa irratti yoo bicuu si dammaqxan faantii shanaffaa irratti dammaquu hin dhabdinu faantii dararrabaatii uffadhaa rafa. Dhaamsa kan kooti amma mucaan kun akkuma nama tokkootti odaasii intini godhattee rafti.
inni qulfii qabaachuu danda'a waan adda addaati abbaa qe'eeti namni san tiriidhu hin jiru sa'atii isiin rafuutti beeke halkan olitti seenee isiin kiniina isiitiin rafiitii isiin laashi jetteetti marfee haa waraanu kiniina haa ta'u waan kana natti godhe akkasitti na ulfeessa jettee natti himte jechuudha baay'ee tokko waraana nyaata. Wanta akkanaa kan ijoollee keenya mudatu kan immoo dirqiidhaanis dubbattee jennaan sin ajjeesa jedhee sodaachisee wajjiniin jiraatullee baay'een jiraachuu hin dhabamu jaarsi madaamii tokko ijoolluma keenya sodaachisuudhaan calluma callisi jaartii kan kootti himnaan sin ajjeesa maaloodha jennaan ijoolleen baay'een du'uurra callisteetuma wajjiniin ciifti tokko immoo kan fedhiidhumaan jala ciiftus jirti hundaa miti kan dirqiidhaan wajjin ciifamu tokko fedhiidhumaanuu yoo alanni dhufee qabu hoyi jettee kan ciistus jirti amma kan nuti irraa dubbataa jiru warra dirqisiifamanii otuu hin barbaadin waan adda addaatiif balaa kanaatiif saaxilaman akkasin irraa of eegdanuuf keessattuu nyaata nyaattan keessatti bishaan dhugdan keessatti yeroo raftanu odaa keessan qollofattanii faantii 5-6 dirribii offattanii rafuun dirqama keessanii jechuudha dirqama kan keessan tokkoffaa irratti kan isiniif dhaamu warri mana xalabaatti yookiin ijoollee hiriyoota of biraan qabne odaa raftanu keessa barri cufattanii rafuu qabdu. Faantii kan keessan dirribii 2-3-4 gootanii rafuu qabdu. Yoo faantii malee raftan ta'e wanti kun wanti ta'u hin beekamu siira faaruu dhufee sirra buunaan ofirraa darbachuun ni ulfaata. Erga jalqabamee dubbiin hamtuudha otuun jalqabameen yoo inni faantii sitti harkisu naati dammaquu qabda waan ta'eef dhaamsa kana siif dabarsa. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Ergaa kana shamarran mana madaamii keessa qophaa keessa raftan kan jaarsi madaamii isin barbaadu kan jaarsi madaamii guyyaa isin didee jennaan waan adda addaatiin isinitti hin jireedhu kiniina kana fayyadamee isin ulfeessuu danda'a. Obboleettii keenya kanarraa fakkeenya fudhadhaa. Obboleettii keenya kanarraa fakkeenya fudhadhaa. Gorsa bareedaa isiniif dabarsite akkasin of eegdanuuf ofirratti maswaatii taatee wanti isiirra qunnamne kun akka obboleewwan si biraa irra hin geenyeef isiniif dhaamte jechuudha. Wanta akkanaa dhageessanii beektanu yookiin jaarsi madaamiidhaa ijoolleen madaamiis haa ta'u wanti akkanaa erga jalqabame bubbuleera gadi bahee hin dubbatamne miidiyaa irratti kan kiniina waan isiin nyaatu nyaata sii keessa bishaan sii keessa buusanii yeroo isiin dhugdee dhayxee rafte of wallaalchisee akka barbaadetti godhu. Wanti kun miidiyaa gurguddaa irratti dubbatamuu qaba. Shamarran miskiinni baay'een dubbachuu hin dandeessu. Maal jedhee tanem ulfa fuudhee biyyatti gala yoon dubbadhe nan du'a jettee baay'ee si mana madaamii keessatti rakkataa jirti. Kaan immoo abbaan manaa iccitii otuu jaartiin isaa hin dhagahin gaafa ulfi guddatu yaa rabbi rakkoo shamarran biyya arabaa kana baay'eedha bargosa gosaan. Amma an akkam jedhee taniin kan obboleettii keenya kana waan hin deebisuuf illee nan dhabe bar gaafa isin dhuftee natti himtu akkas jettee rabbiin isin eegu wallahi ofis eeguun bareedduudha faantii keessanis daddabalaatii rafaa egaa hundi keessanuu of eegaa isiniin jechuun barbaada kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota yuutuubii maatii abdushee warri reef seentanii maatii nuun ta'in maatii nuuf ta'a obboleewwan keessaniillee laayikii gochuudhaan biraan gahaa.